Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa nageen keenya kabajaa akkuma jirtan sinaa qabu jedha haadholii 29 oduu guyyaa irratti qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'atii jalqaba irratti hangafoota oduu. UN'n lammiileen Itoophiyaa Eeshiyaa keessatti hanna saayiberiitiin miidhamaniiru jedhe. Yuunaayitid Isteetii fi Iraan walaleeluutti deebi'anii. Balaa kirkira lafaa Jaappaanitti mudateen hanga ammaatti namoonni 13 du'uun mirkanaa'e. Iraan deeggarsa misaayilaa Chaayinaa irraa argachuuf OFM dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuutii amma oduu bal'inaan. UN'n lammiileen Itoophiyaa Eeshiyaa keessatti hanna saayiberiitiin miidhamaniiru jedhe. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen Itoophiyaa fi Keeniyaa biyyoota Eeshiyaa keessatti kaampii hannaa irratti xiyyeeffatamuun isaanii dabalaa dhufuu akeekkachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen Itoophiyaa fi Keeniyaa biyyoota Eeshiyaa keessatti kaampii hannaa irratti xiyyeeffatamuun isaanii dabalaa dhufuu akeekkachiise. Dhaabbanni godaantota dhaabbata mootummoota gamtoomanii IOM akka jedhutti toora yakkaa godaantota biyya alaa hojii barbaadan bobbaasuun kaampii nageenya olaanaa qabutti akka seenan dirqisiisuu jeequmsaa fi dararaan doorsisuun hanna saayibarii raawwataa jiru jedhe. Ibsa jala bultii guyyaa farra daldala namaa idil-addunyaa kan adoolessa 2026 kabajamuuf jiru irratti baaseen lakkoofsaan lammiileen Afrikaa baha namoota kaampii hannaa irraa baraaramanii guutuu Eeshiyaa keessatti baay'inaan argamanidha. Dhaabbatichi guyyaa idil-addunyaa ittisa daldala namoota bara kana mata duree miidhamtoota hannaa jedhuun kabajaa jiru kun bara 2022 fi 2025 jidduutti ejensichi namoota 3,500 ol biyyoota kibba baha Eeshiyaa 39 irraa hojii humnaatiin daldalamaan deeggareera. Isaan keessaa namoota Itoophiyaa, Keeniyaa, Indooneeziyaa, Hindii, Sirilaankaa fi Baangaladesh irraa miidhaman ni argamu. Dhaabbatichi addunyaa guutuutti namoonni 100,000 lakkaa'aman gareewwan yakkamtootaan daldalamuu fi mala hanna toora intarneetii doolaara biliyoona hedduutti tilmaamamu irratti akka hirmaatan dirqisiifamuu ibseera. Ejensichi haalli kun bifa haaraa daldala namaa ta'uu kan ibse yoo ta'u yeroo hedduu miidhamtoonni beeksisa biyya alaa keessatti hojii kafaltii guddaa qabu akka argatan abdachiisuun sossobamu. Haa ta'u malee bakka itti deeman yeroo gahan yeroo mara hordoffii yeroo hunda godhamu jalatti mala hannaa onlaayinii irratti hirmaachuuf akka dirqaman ibseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti namoota kaampii keessaa bahaman tokko hanna kana irratti hirmaachuu diduu isaaniitiin reebicha, miidhaa saalaa, beelaa fi kophaa isaanii hidhamuu irratti raawwatameera. Daayirektarri IOM gaanfa kibba Afrikaa Firaansis Kileestaan akka jedhanitti wayita ammaa kana namoonni 300,000tti tilmaamaman Kaamboodiyaa, Laawosii fi Minaamaar keessatti toora wiirtuuwwan bilbilaa seeraan alaa keessatti qabamanii jiru. Akka waajjirichi qorichaa fi yakka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hanni toora intarneetii baha Eeshiyaa, kibba baha Eeshiyaa, Awustiraaliyaa fi Niwuzilaanditti bara darbe tilmaama doolaara biliyoona 88 hanga biliyoona 114 argamsiiseera. Hojjettoonni daldalaman 100,000 lakkaa'aman wiirtuuwwan hannaa kanneen keessatti akka qabamanis ni amanama. Biyyoota kibba baha Eeshiyaa kanneen akka Minaamaar, Kaamboodiyaa fi Laawos keessatti bal'inaan kan argaman kaampiin kunneen gowwoomsaa toora intarneetii irratti raawwatamu waggaa waggaan galii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu argamsiisudha. Kaampiin kunneen daldala namaa fi daa'imman hojii humnaa dararaa, tiriga kumaar seeraan alaa fi galii yakka irraa argamu seeraan ala daddabarsuu kan beekaman ta'uu waajjirri qorichaa fi yakka dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni ibsa. Mootummaan Itoophiyaa torbee darbe keessa daddabarsa namootaa waliin kan wal qabate namoota 60 olii fi namoota 40,000 oliif daldaltoota balaafamaa 17 ol to'annoo jala oolchuu beeksise. Akka poolisiin federaalaa ibsutti namoonni dhuunfaa to'annoo jala oolan kun gurmaanii fi seeraan ala karaa Jibuutii fi Yaman karaa baha Itoophiyaa namoota gara Saawud Arabiyaa ergaa kan turan yoo ta'u miidhamtoota isaanii irraa birrii biliyoona 1 ol argataa turaniiru. Yuunaayitid Isteetii fi Iraan walaleeluutti deebi'anii. Iraan misaayila pilaastikii hedduu buufataalee US baha jiddu galaa jiranitti dhukaasuu ajajni jiddu galaa Ameerikaa ibse. Iraan misaayila pilaastikii hedduu buufataalee US baha jiddu galaa jiranitti dhukaasuu ajajni jiddu galaa Ameerikaa ibse. Iraan haleellaa tasaa raawwachuuf misaayila hedduu dhukaasuu kan ibse waraanni Ameerikaa misaayilota Iraan mara qolachuu beeksise. Gama biraan ammoo waraanni US kan Saawud Arabiyaa hidhattoota Iraaq keessa socho'anii fi Iraaniin deeggaramuun haleellaa diroonii buufataalee anniisaa Saawudii irratti gaggeessan haleeluu ajajni jiddu gala Ameerikaa ibse. Ajajni US kun US fi Saawudiin bakkeewwan xiyyaafannoo fi meeshaalee waraanaa shororkeessitoota baha Iraaq keessatti argaman haleeluu ibse. Iraanii fi US'n deebisanii walitti dhukaasuun isaanii sagalee dhukaasaa guyyootaaf dhaabbatee fi abdii marii bifa haaraan deebi'ee eegale dhaamsuu danda'a jedhame sodaatamaa jira.
Iraanii fi hidhattoonni isiin deeggartu Iraaq keessa socho'an haleellaa gaggeessaniin dhaaban taanaan tarkaanfii waraanaa USA'n fudhattu laalessaa ta'a jechuun ajajni jiddugala Ameerikaa akeekkachiise. Ajajni waraanaa jiddugala Ameerikaa Centcom garee shororkeessaa Iraan deeggartu kan bu'uuraalee misoomaa anniisaa USA fi Saawudii irratti xiyyeeffatu haleelu beeksiseera. Ibsi dhaabbatichi baase maqaa garee milishaa kanaa adda hin baasne ta'us gareen Popular Mobilization Forces miseensonni isaa 10 ajjeefamuu himeera. Iraan humnoota Ameerikaa ba'a jiddugala keessa jiran irratti haleellaa misaayilaa balaastikii raawwachuun booda haleellaan USA fi Saawudii kun dhagahame. Haleellaan kun biyyoonni lameen dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa booda dhagahame. Haleellaan gaafa kibxataa buufata waraanaa Ameerikaa Joordaanitti raawwate milkaa'inaan goolfamuu Ameerikaan himte. Mootummaan Ripaabilika Islaamaa Iraan hulaan Hormuz irratti taankaroota boba'aa 3 haleeluu eejensii oduu Tasniim gabaaseera. Ajajni waraanaa jiddugala Ameerikaa jetti walaltuu Saawudii waliin Iraaq keessatti bu'uuraalee shororkeessaa fi iddoowwan meeshaalee waraanaa kuufaman ba'a Iraaqitti sa'aatii 72 keessatti haleelamaniiru. Balaa kirkira lafaa Jaappaanitti mudateen hanga ammaatti namoonni 13 du'uun mirkanaa'e. Ministeerri muummee Jaappaan Sanaay Taakaayichi balaa kirkira lafaa kibba lixa biyyattiitti mudateen hanga ammaatti namoonni 13 du'uu himaniiru. Ministeerri muummee Jaappaan Sanaay Taakaayichi balaa kirkira lafaa kibba lixa biyyattiitti mudateen hanga ammaatti namoonni 13 du'uu himanii. Lubbuu baraartonni hedduun bakka balaa mudateetti bobbaafamuun hojii saffisaan hojjetaa jiraachuus ibsanii. Giddugala gabaa guddicha Kimaamoto jedhamu keessatti namoonni hedduun gamoo jijjiga jalatti guuramanii kan jiran yoo ta'u, lubbuu baraartonni namoota kanneen baraaruuf yeroo wajjin fiigaa jiru. Duraan qondaalli Jaappaan tokko iddoowwan balaa mudateetti namoota du'anii fi miidhaman lakkoofsaan sirrii himuu rakkisaa ta'uu miidiyaatti himanii turanii. Namoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabamus himaniiru. Balaan kirkira lafaa odola Kiyuusii jedhamu keessatti mudate kun maagniituudii 6.8 ta'uu jaarmiyaan USA Jiyoolojikaal Sarviyaa jedhamu ibseera. Balaan akkanaa waggaa 75 keessatti yeroo jalqabaaf arguu jiraattonni himaniiru. Odeessa baatii miseensonni humnoota nageenyaa Keeniyaa daangaa Somaaliyaa irratti hidhattoota Alshabaab ta'uun himamuun ajjeefamanii. Miseensonni humnoota nageenyaa Keeniyaa 5 walitti dhukaasaa humnoota garee Alshabaab ta'uun shakkaman waliin walitti bu'uun naannoo daangaa Somaaliyaa Maandeeraatti ajjeefamu gabaafameera. Gareen hidhattootaa kun waggoota hedduudhaaf mootummaa jiddugaleessaa Somaaliyaa fonqolchuudhaan akkasuma hiika seera shariyaa Islaamaa irratti hundaa'uun bulchiinsa isaanii biyya gaanfa Afrikaa sana keessatti dhaabuuf lolaa kan turanidha. Poolisiin gabaasa isaanii keessatti walitti bu'iinsa kibxata guyyaa keessa mudatee ture hordofuun garuu sakatta'iinsa SOG Alungoo irraa ka'e naannoo hidha waan ta'e dam keessatti hidhattoota Alshabaab waliin walitti bu'eera jedhaniiru. Ammas hidhattoota sana hordofaa akka jiran poolisiin kan ibsan yoo ta'u, humni murni gargaarsa naannichaaf ergame boombii dhukaa'ee konkolaataa waraanaa barbadeessus miidhaan irra ga'e akka hin jirre ibsamaniiru. Haleellaan deddeebi'ee Alshabaab naannicha keessatti raawwatu waraanaa fi lammiilee nagaa xiyyeeffachuun poolisiin amajjii keessa hidhattoonni kun bulchaa gandaa fi barsiisaa kutaa bulchiinsa Gariisaa keessatti ajjeesanii turuu isaanii yaadachiiseera. Iraan deeggarsa misaayilaa Chaayinaa irraa argachuuf Iraan torbanoota dhufan keessa misaayilota 400 ta'an Chaayinaa irraa argachuuf akka jirtu maddeen dhimma kana keessa beekan Rooyitersitti himaniiru. Iraan torbanoota dhufan keessa misaayilota 400 ta'an Chaayinaa irraa argachuuf akka jirtu maddeen dhimma kana keessa beekan Rooyitersitti himaniiru. Iraan sirna misaayilotaa dhukaasuuf isii gargaaru kan Chaayinaa irraa argachuuf doolaara miliyoona 60 hanga 70 akka baasu maddeen kunneen himanii. Erga USA fi Israa'el qindoomuun waraana irratti bananii Iraan yeroo jalqabaaf maallaqa guddaa misaayilota fageenya gabaabaa irratti baasuuf jetti. Waraanni kun biyyattiin gama wiirtuuwwan humna waraanaa fi misoomawwan bu'uuraa tarsiimoo waraanaaf oolaniin hanqina isiin qabdu saaxileera. Misaayilonni Iraan Chaayinaa irraa argachuuf jettu kunneen kan gateetitti baatamuun harkaan dhukaafaman yoo ta'an maqaan Multi-Level Air Defense System jedhamuun beekamu. Misaayilonni Chaayinaatti hojjetaman KW-12 fi FN-16 jedhaman kanneen Iraan argachuuf jettu keessaayyee. Iraan waliigaltee bittaa meeshaa waraanaa kana kubbaaniyaa Hong Kong keessatti argamu Zhonging Baosheng jedhamu waliin mallatteessite. Akka maddee Reuters himanitti kubbaaniyaan kun Iraanii fi dhiyeessitoota misaayilaa Chaayinaa kan wal qunnamsiisudha. Maddeen dhimma kanarratti Reutersiif odeeffannoo kennan dhimmichi falmisiisaa waan ta'eef eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne. Ministeerri dhimma alaa Iraan dhimmicha irratti dafee yaada kennuurraa of qusataniiru. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa gabaasa dhimma kanarratti bahaa jiru kan bu'uura hin qabnedha. Chaayinaa waraanni kun dhaabbachuu nageenyi waaraa akka mirkanaa'u itti fufiinsa ga'eessi ba'ataa jirti jedhe. Damee kubbaaniyaa Zhongjiang Baosheng kan ta'e jaarmiyaa Beejingitti argamu Zhongjiang Baosheng Group gamasaan gaaffii Reuters gaafateef deebii hin kennine. Iraan erga USA fi Israa'el misoomawwan bu'uuraa fi wiirtuuwwan misaayilaa bu'uuraa humna waraanaa isii ta'an haleeluu barbadeessanii deebistee of ijaaruuf socho'aa jirti. Waraanni ji'ootaaf ture humna waraanaa Iraan dadhabsiiseera. Gama Ameerikaatiin hanqinni meeshaalee waraanaa mudachuun gabaafame.
haa ta'u malee pirezidaantii Doonaald Tiraamp fi aangoon USA kan sababa meeshaa waraanaa jalaa haphatee haleellaa Iraan dhaaban oduu jedhu kuffisaniiru. Yeroo waraanaatti USA fi Iraan wiirtuuwwan misaayilaa diroonii fi ittisa humna qilleensaa Iraan irratti xiyyeeffachuun kan haleelan yoo ta'u, Iraan ammoo wiirtuuwwan humna waraanaa USA baajjiddu galeessaa keessaa qabdu misaayilaa fi dirooniin haleeluun haaloo ba'aa turte. USA'n haleellaa torban lamaaf walitti aansuun Iraan irratti raawwataa turte sanbata darbe dhaabuu ibsite. Garuu ergasiis biyyoonni lameen walitti dhukaasaniiru. Mariif haala mijeessuuf dhukaasa dhaabuu kan ibsan Doonaald Tiraamp garuu yoo mariin kana waraana ji'oota 5 kan hin dhaabne ta'e haleellaa itti fufuu akka danda'an akeekkachiisanii. Iraanis doorsisa USA kamuu akka hin sodaannee fi tarkaanfii maraaf akka deebii gahaa kennitu dhaadatti. Misaayilota manpaadis jedhaman kunneen Chaayinaa irraa argannaan dandeettii misaayilota fageenya gabaabaa dhukaasa isii ni gabbata. Akkasuma adeemsi kun hariiroon Chaayinaa fi Iraan hangam akka cimaa jiru kan agarsiisudha. Maddeen Rooyitersitti akka himanitti misaayilonni Chaayinaa kunneen jalqaba lixa Chaayinaa bakka Urum jedhamurraa gara Paakistaan xayyaaraan ergamanii achirraa gara Iraanitti dabarfamu. Humni waraanaa Paakistaan ammoo Paakistaan meeshaa waraanaa qilleensaa Chaayinaa irraa gara Iraan seenu jedhame keessatti maqaan isii eeramuun dogongoraa fi oduun kun soba jedhe. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.